Nagaan calu nagaa waaqayyo waaqa jiraata iddoof kallattii isin jirtan hunduma keessatti isin dhafa baay'atu. Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan mee guyyaarraa magaluu ruusii waliin hojjenna. Asitti timaatimiidha. Asitti immoo dinnichaan xabbasaa jira jechuudha. Egaa walumaan hojjenna jechuudha. Walumaan hojjenna asitti shunkurtii xabbasaan jira jechuudha. Kibbiidhaan inni muree yeroo akka sosochoofamu hiikkachaa deema jechuudha. Buluuluun suni yookiin immoo giingoonsaa jechuudha. Kanadha. Akkasumallee subscribe like naa gochuudhaani na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Asimmoo dinnichi ga'ee jechuudha. Dinnichi ga'ee raafuudhaan jira jechuudha. Anuma faana raafuudha yookiin immoo zayita keessaa baasaa isiniin jechuun jaaladha kaayee. Kanadha. Viidiyoo garuu irraa dubbachuudha. Yeroo hojjetan dubbachuutu irraa bareeda. Sagalee wacaa egaa kushiinadha waan ta'eef keessatti kan hojjennu kan firiijii hin dhaga'ama. Kanadha isiniin jedha. Asitti immoo timaatimiitti naqee jira jechuudha. Sochoosaa kaayee asitti immoo indaanqoo dhiqee fidee jira jechuudha. Bakkee kanatti qimamiitti naqee qimama sadii soogidda barbaree akkasumas immoo qimama tokko kan walii baay'ee of keessaa qaba garuu tokkumaadha jechuudha. Qimamiin isaa kanatti naqee jechuudha. Wal fudhachiisan jira jechuudha. Sukkuumeeti. Zayitiin garuu ho'aa jira jechuudha. Kun indaanqoo lamadha. Kinasitti zayitii ho'isee jira jechuudha. Basabii zayitii of eeggadhaa warri kaameraa waraabdan yeroo wanni ta'e kaameraa akkatti yeroo itti qabamu tokkoffaa bilbila keenya irrattis garuu rakkina ni fida. Kaameraa bakkee kaameraatti jechuudha. Siniyyuu dingata sin gubuu danda'a jechuudha. Anaan manarra bu'eeraniin otoo waraabaa irra bu'ee jechuudha. Toon keessa buusaa yeroo haala kanadhaan ni xabbastu jechuudha. Deebi'ee jira jechuudha iddoo qulliitti. Timaatimii beekumaan akkatti mure. Kun immoo ruuziidha. Dhiqee kan hin qopheeffadhe jechuudha. Asitti immoo qimamii qulliitichaati. Sochoosa. Ani bichaan maalaree isin sochoosaa malee. Asitti immoo baddu kunis akkasuma jedhamu miti isatti naqee jira jechuudha. Asitti immoo indaanqoo galabbataan jira jechuudha. Iddoo lama gochuun qaban ture garuu qusannaa isaatti dhaab jedhin baasee iddoo tokkotti godhe jechuudha. Amma na dhibaa jira yeroon garagalchu. Taateen isaa gahuudhaaf waan jiruuf haala kanaan jechuudha. Na rakkisee jira dhuga akka garaa kootii garagalchuu hin dandeenye.
maal isaa ta'u hin bilchaata dirqama isaati. Gaggaragalcha akkasni bilchaatutti. Basawee inni zayitii keessatti xabbafamu kun jechuudha. Daanqoo yeroo akkatti hojjetame baay'eedhuma bareeda tokkoffaa hin ciccitu. Amma toodhuma zimiidhaan machi keessatti xabbasee dunqulleetii sanatti xabbasee hojjedheera ta'e hin caccaba jechuudha. Foon isaa lafirraa hin ka'a jechuudha. Asitti immoo bishaan ruuziidha. Asitti immoo abaaboo maal jedhama akka biyya keenyaatti akkasitti garuu waan ta'eedhama qopheessee jira jechuudha. Kuni ga'eera irraa baaseera achi keessa buufachaa jira kinoo sisirreessaa jira jechuudha. Gubbaa kanatti kan inni ruuzii naqu. Iddaan xumuree booddee haala kanaadhaan keessa buusaa jira jechuudha. Nyaannaadha kan nama kudhaniiti. Namni shanarra dhufanii kan nama shaniiti. Kana tuttuqa keessatti agarsiisan jira achi keessaan buusaa isiniin jechaan jira jechuudha. Gammagaa walumaan egaa sirreessin kennuu sirreessee xumuree jechuudha. Warreen asaagaltootaan xabbasaa ture amma yeroon itti naquudha jechuudha. Distii keessatti naqee sirreessee xumuree jechuudha. Amma gaa'ii kana maal gootu isinitti fakkaatee gubbaa isaatiin qiccanii jechuudha. Akka jirutti distiidhaan tiriirratti galabbattu iddoo hojjettanii xumurtanii. Isa garuu isinitti agarsiisuu hin danda'u. Sababni isaa yoo jedhin lafa kaa'annaa isaatii waan ta'eef innaa sana immoo viidiyoo waraabunnaatti hin tolu. Kanaaf as gubbaa irratti ruuzii naqaa jechuudha. Ruuzii isa affeelamaa jiru sana isa bishaan isaa ho'aa jiru sana fideen iddanni bilchaatee waanuma xiqqoo jajjaba afee booddee fideen asirratti naqaa jechuudha. Haala kanaadhaan gadubachuuf baay'ee mi'aa yeroo akkatti hojjetame. Xumuree jechuudha qaaraas. Kun asitti gaajira gaa kun. Gaajira jechuudha. Iddoo kanatti egaa nama quunnama. Gochuu hin danda'amu. Kaameraa otoo hin dhaabiin foototaa yaa tokko nama quunnama mitiire. Era ga'eera isiniin jechaan jira. Gudii. Okay. Kinoo itti naqee jechuudha. Jala isaa kana laala. Isaaniin asaagaltoonni sun daanqoo sun jala sana jira jechuudha. Jala ruuzii kana. Magaruu ruuziin haala kanadha. Ruuzichis kalaaleessa baay'ee bareedaa ta'eetu jira. Kanadha. Amma gaasii irratti an deebisa. Sababiin isaayyuu affanamee amma gaasii qabsiisee jira irra kaa'eera. Haala kana. Distiin baay'ee guddaadha garuu viidiyoo sila seefan xiqqeessan asitti immoo ruuzii adii. Ruuziin adii mana keenya keessatti dirqama hojjetamu. Asitti salaaxaa. Salaaxaadha jechuudha. Loomii, kaarotii qopheessee asitti muree dhiyeessee asitti immoo gaarii. Asitti immoo kaarotii faaqee garuu nan cuunfaan bishaan isaa keessaa jechuudha. Bishaan baay'ee qaba salaaxaa balleessa. Nan cuunfa duraan dursee
cuunfeenaa fidee asitti naqu firfirre jedha jechuudha. Kaarotiin jechuudha. Bishaan facaafu malee salaaxaa hin hojjedhu. Bishaan ta'a yeroo salaaxaa waliin hojjetanii walitti makaa leemuun asitti immoo qaaraa maqasiin kukkuta jechuudha. Tali madaami baay'ee jaallatti waan ta'eef. Haala kanadhaanii hidha jechuudha. Gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa xumurree irra deebi'aa jira waan ta'eef